mana caatii taa turtanii mana shiishaa taa turtanii gaafa dhukkubii wayii isin qabu achi as baatanii nu kadhattu. Dhimma isin gargaaruuf hin qabnu. Hojjedhaa waxxara hojjedhaati abbaa qabeenyaa ta'a. Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya har'a gaaffilee tokko namoota gaggaafadha jedhee mana bahee ture innis waa'ee aartiitiin wal qabate namoota karaa irratti argadhe wajjin haasaan taasisaa faana turaan affeerraa keenya. Tole gaaffii tokko si gaafadha yemmuu taanan. Heera rakkoon qabu. Kanaafuyyuu artistoota Oromoo keessaa namni ati jaallattu fi baay'ee ajaa'ibsiifattu kabajjo eenyuudha? Artistoota Oromoo keessaa namni baay'ee jaalladhu. Jalqaba irratti namni baay'ee jaalladhu Kadir Martuu. Guutuu Abarraa. Hacaaluu Hundeessaa. Isaan kun akka kiyyatti lafee dugdaadha. Nama tun beeknee malee namoota baay'ee ciccimoodha. Dhugaa keedha. Isaanin baay'een jaalladha. Artistoota amma lafaa dhufaa jiran keessaa moo jechuudha. Namni hin jaalladhu tokkollee hin jiru. Namumti aartii keenya addunyaatti beeksisedhee yaadullee tokko keessa hin jiru. Warra ijoollee amma lafaa dhufaa jirtu jechuudha. Hundi isaanii muudii kamiin sirbu sitti fakkaata? Istaayilii istaayilii jira miti. Istaayilii Itoophiyaa keessatti hafu duwwaa sirbu hundi isaanii. Fakkeenyaaf ijoollee saba biraa yoo fakkeenya fudhatte muuziqaa maal godhu sitti fakkaate? Kiliippiidhaan illee. Kan keenya muuziqaa daqiiqaa meeqa sirba beektaa? Daqiiqaa 7 sirbu. Yoo Oromoon hinduu ta'e sirba baasuu hin danda'u artistiin keenya. Artistoota Oromoo nama meeqa? Nama baay'eedha. Lakkoofsa hin qaban. Garuu persentii 100 yoo goone isaan keessaa persentii 50 yoo Oromoon du'u jiraate kan sirbuudha isaan keessaa. Persentii 10 hin taatu namni aartii isaan keessaa jechuudha. Walakkaan isaanii yoo Oromoon du'e sirbu, yoo Oromoon waa rakkate sirbu. Aartistii jechuun garuu akkas miti. Gaafa sanallee sirbuu qaba. Gaafa guddina aartiillee deemuu qaba. Akkasitti yaada. Kanaafuu ijoolleen amma lafaa dhufaa jiranii calluma jedhanii shubbee jedhanii sirbuu osoo hin taane aarticha fuudhanii maal gochuu qabu beektaa? Guutuu Abarraa argiteetta miti? Guutuu Abarraa fakkeenyaa fi bakka kanaa ga'ee as ga'eera. Ganaa Guutuu Abarraa qaqqabuuf addanarraa akka osoo hin taane guutuu nama biraa godhe ilaaluu hin qabati. Ati guutuun fakkeenyaa fi bakka kana ga'eera bakka sanarraa kaatee itti fufuu qabdaati. An bakka guutuun ga'e sanaa akka inni itti fufuun qaba malee ganaa achii kaaseen guutuu qaqqabsiisuuf sirba taanaan sirrii miti. Fakkeenya fudhadheen namooti guutuu caalan jiraachuu danda'u jiraachuu dhabuu danda'u. Dhugaa kee jettee akkuma inni jedhe dhaloonni lafaa dhufa warroota duraanii fakkeenya godhachuudhaan gara fuulduraatti deemuu qabu jechaa jira inni. Kanaafiyyuu dhaamsa isaa dhageessaniirtu jedhee ma yaada? Kanaafuu dhaamsi kiyya xumuraa jechuudha. Ijoolleen lafaa dhufa warri sirbaa jirtan ammaa jechuudha. Dhugaa Waaqayyo waanan jala muree isinitti himu jechuudha. Guutuu Abarraan fakkeenya isinii fudha. Nama biraa fakkeenya isinii fudha. Guutuu tokkitti Guutuu Abarraa. Kanaan dura Kadir Martuutu jira. Amantu samanuu baattu si Kadir Martuutu jira. Kanaan dura namni cimaa jechuudha. Muuziqicha namni ol kaasee jechuudha. Amma Guutuu Abarraa jira miti. Guutuu Abarraa qixxeema warra kaanii bakka kana ture. Bakka kanaan ga'eera. Ati inni ganaa dhuftee sirbitu ganaa asii kaatee qixa Guutuu Abarraa irra deemta osoo hin taane. Guutuu Abarraa akka ofii keetiitti ilaaliiti. Lafanni as jira miti. Asuma ka'iiti isaan ol sirbuuf yaali malee. Shimala fudhattee calluma ittiin sirbinii calluma itti gaachana keeffatte maal bakka muudii durii sana dhiisaati aartii keenya sadarkaa addunyaatti guddisuu yaala jechuu yaala waan gadi waan hojjetina sirba moo daqiiqaa 7 sirbina addunyaan akka daqiiqaa 2tu sirbaa jirti daqiiqaa 3 sirbaa jirti isin jettanii sirba daqiiqaa 7 hojjechuuf istuudiyoo teessu maaliif isiniin hojjetan beektu warri istuudiyoo kan isaa isin deddeebisanii daqiiqaa 7 hojjettu daqiiqaa 8 hojjettu achi keessa daqiiqaan 7 isaa maali beektaa gugompisii irra marsii fi bakka wayii du'a Oromoo. Yoo Oromoon hin du'u ta'e hin sirbita isin. Baay'een keessan artistoota durii jirtanii gaafa Oromoon duwwaa sirbitu. Gaafa Oromoo waa rakkatu duwwaa sirbitu. Akkas miti. Gaafa Oromoo waa rakkatus gaafa inni du'u sirba. Gaafa Oromoon immoo akkasitti nagaa qabaatee taa'us immoo maal gootu beektu? Aartiin keenya isarra jiraadha yaada. Ka biraa immoo waan ta'e isinii ammoo artistoota Oromoo hundi keessanii suusii keessa jiru. Waliin asiru qurxii walitti hundi keessan suusii keessa jirtu. Suusii keessa jirtu gaafa umuriin keessan gaffa'eedhu. Mana caatii taa turtanii mana shiishaa taa turtanii gaafa dhukkubii wayii isin qabu achi as baatanii nu kadhattu. Dhimma isin gargaaruuf hin qabnu. Hojjedhaa waxxara hojjedhaati abbaa qabeenyaa ta'a. Artistiin biraa artistoota biyya bakkee ilaalaa artistoota Afrikaa iddoo fagoo dhiisaati Afrikaa fakkeenya fudhadhaa. Isaan jechuudha hiyyeessan qaban. Walakkaan isaanii bakka sooreyyiidha. Kan keenya garuu persentii 100 persentiin 90 hiyyeessan. Hiyyeessan ta'inaa suusiitti kufuu dhiisaa. Ijoolleen keenya lafaa dhufoon immoo saampila baattanii jechuudha. Baay'een keessanii saampila qabduun artistoota ijoolleen iddoo biraan naqu ijoollee mariyyoota kootiin fakkeenya isinii fudha. Amma gurbaa ta'e beekariyyaa makootiin. Ituun ni jiraate nan fidan.
Saampila waggaa meeqa hojjetaa jira beektaa ka waaqayyo sitti agarsiisa. Waggaa sadii moo meeqa erga isa baree waggaa sadii moo waggaa lama. Waggaa kana guutuu saampila baateeti kan inni jiru. Ani koo qixxee baluufai maaloodha dhiyaasa. Suusii keessa oola waan hin taane keessa oola. Istuudiyoo dhaqee warra sirban ilaalaa olee gala. Fakkeenyaaf ijoollee tokko tokko immoo iddoo fagoo osoo hin taane Oromiyaa Aartii Inistituutiin deemna. Fakkeenyaaf Oromiyaa Aartii Inistituutii keessa Yoomiyyuu Samsoon jira. Yoomiyyuu Samsoon amma ani namoota aartii guddisan keessaa tokko jedhee yaada. Ijoolleen achi ta'an garuu achi ta'anii maal haasa'u isinitti fakkaata? Aartiin Oromoon guddanne maal hin taane? Istuudiyoo taa'aa ooltamanii guddistuu ture. Akkamitti aartiin Oromoon guddanne istuudiyoo teessee achirra fudhatteen hojjettu ofii keetii eenyu akka dhufee hojjetu eegaarta. Kanaafuu jala muree waan isinitti himu asii kaataniin sirbina asirraa kaa iddoo guutuun ga'e sanaa sirba. Kanaafuu Galatoom isin jenna. galatan barbaaduun.